an imaama masjidaan ture. Amma garuu akka Kiristoos gooftaa ta'e hubadheen fedha kiyyaan amantii karaa gooftaa Yesus Kiristoos qabachuun kan koo arra waa'ee isaarraan waa'ee Yesus Kiristoos gooftaa ta'e macaafa qulqulluu keessatti illee akka inni quraana keessatti illee jiru dubbachuun fedha. Quraanuma keessatti akka Yesus Kiristoos gooftaa ta'e dubbachuun haayaa quraanaa keessa isiniif laachuun fedha yaa ummata islaamaa. Quraana keessan deebitanii akka hubattan yaada. Quraana keessan xiinxalaa ilaalaa. Quraanni summa aamanuu summa kafaruu summa izdaaduu kufraa jedha. Warreen haayata tokko dhugoomsanii haayata tokko immoo sobsiisan jarreen illee kaafirarraayyi jedha. Kaafira jechuun maal jechuudha? Nuti kaafira hinnaa jennu jallattootatti jenna. Jallattoota kun kan jedhu kun eenyu laata yaa obboleewwan keenya? haa ilaallu haa hubannu. Mee suuratul Aali Imraan Yesus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e suuraa sana keessatti hin dubbata. suuratul Aali Imraan lakkoofsa 44 irratti إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جدا. إذا قالت الملائكة نتمليكا إرجين جدا يا مريم غرى مريمتي إن الله ربي إرجي يبشرك أكت جمدوس نتسي إرجي إنجي تشولا يبشرك جمتشي سوداف بكلمات جتشة تكون إن كنغرا كي سجر اسمه مكان سادا المسيح جاما. المسيح جتشونكم مال جتشود المسيح ابن مريم يوكان المسيح جتا يوكان موما إيسا جتا جلمي كم مكان ساهيتي مميتوري وجيها إني بيا لفارتس في الدنيا والآخرة بيا راتسي بيا بوريتسي إني واقع كانت والآخرة ومن المقربين نموت هندمتو كان ياتا كان جدي عن سورة كان كيستي هندبتا جدا. أمس ديبيني مو سورة مريم كيسما ديبيني هايلالو lakkoofsa 32 hanga 33 kan jiru wabarran biwaalidati walam yaj'alani jabbaran zakiyya. Kana jechuun maal jechuudha? Biwaalidati bakka tokkotti ilman qabu jedha. Bakka tokko kanatti immoo ilma kan qabu hin dubbate. Ragaa kana ituu qabnu sammuu keenya na xiinxallu yaa obboleewwan keenya. Amantii kiristaanaa innaa jettan kiristaanni kan abidda keessatti gubatu jettanii dubbat. Kiristaanni garuu abidda keessatti akka hin gubanne Qur'aanni wasalaamun yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayyaa jedha. Kanaaf Qur'aanni akkanatti tuuni ragaa ba'uu fi wasalaamun Yesus Kiristoos kun wasalaamun nageenya jedha. يوم ولدت كان دويلي ويوم أموت كان كايلي ويوم أبعث حيا إسنين غرا جيرينيا برابرات تجراتي سوفيتون نجري دبتو إسن هران كان أكاميتي كان يادو